waggaa 15 damoozaan alatti arabaaf hojjechuun injabaatu jiru in ulfaata badaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan nagaa jirtanii warreen amantaa biroos ashama harkafuun viidiyoo kana obsaan daqiiqaa tokko kan lama naaf dhaggeeffadhaa seenaa kana obboleettiin keenya waggaa 15f mana arabaa fagaatti mindaa tokko maleedha. Yoo sitti dhaga'ame viidiyoo kana share goote qaama dhimmi ilaallatu bira akka nuuf geessu kabaja Oromummaatiin isin gaafadha, kabaja guddaa jechuudha. Akkas ture maqaan isii Hawwaa Huseen jedhamu. Kan isin itti dhalatte immoo godina Arsii Bahaa aanaa Hexoosaa Itaayyaa bakka jedhamutti dhalatte. Mucoon kun haadhaaf abbaa hin qabu. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti bara 2000 dura biyya baatee kara Sooriyaa imalte jechuudha. Akka nama kamii dalagattee of fayyaddee jireenya ofii jijjiiruuf maatii ofii gargaaruuf. Akka carraa ta'e abbaa fi haati isii amrii ta'an obbolaallee hin qabdu. Seenaa kana kan naaf hime obboleettii isii kan gara abbeeraa biyya kana keessa kan jirtu baay'ee boossi baay'ee tokko gadditee qalbiin cabee waa'ee mucoo dheengadda biyya ordoo isatti mucoo madaamiin akkas maallaqa siin kennu jettee irratti dhuftee keessaa na dubbiste nama itti dubbadhuun dhabee jette. Kanaaf natti matte ani homaa gochuu hin danda'ullee humna akkasiillee hin qabu. Garuu yoo tarii namummaa tokko lama namoonni muraasni share godhanii qaama dhimmi ilaallatu biraan viidiyoo kana gaanii tarii mucaa kana rakkoo kana keessaa baasuu dandeenyaa laata irratti hirmaanne isa jedhu yaadeen viidiyoo kana waraabe. Anillee dandeetti akkasii qabaadheeti miti. Rabbiif jecha share goone rabbiif jecha mucoo kana karaa isin itti maallaqa isii waggaa 15 natsaa kan hojjechaa jirtu mana arabaa biyya Sooriyaatti isiniin jedheetiin jira. Waggaa 15f mindaa malee hojjetaa jirti. Dhiisi waggaa 15 guyyaa 15 namaaf bilaasha hojjechuun in ulfaata. Garuu obboleettiin keenya waggaa 15f umuriisii achitti fixaa jirti jechuudha. Otuu nu qabdu akka waan firan qabne akka waan haalii hin qabne taate sababa nama hordofuu hin qabneef yoo isinitti dhaga'ame viidiyoo kana share godhaati obboleettii keenya kallattii ittiin arganne kara biyyaatti deeffachuu dandeenyuuf kallattii ittiin maallaqasii arabarraa fochuu fi dandeenya. Namoonni qaamni dhimmi ilaallatullee viidiyoo kana yoo dhageessaniitu ta'e adaraa na dubbisaati. Ani informationii jiru hunda isiniif hin kenna. Haadha madaamii sanallee ni Facebook ni si hin jira. Wanni hundi itti wal qunnamuu hin danda'ama. Keessaan akka